Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kanarraatiin jechama ilaallaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Egaan jechamni afaan Oromoo keessatti jechoota hiika galmee jechootaa keessatti qabaniin alatti hiika biroo akka nu kennuu danda'an hawaasni keenya kan itti fayyadamu jechama jedhamee beekama. Ergaa hiika jechoonni galmee irratti qabaniin alatti hawaasni keenya jechoota lameen walirratti fuudhee yeroo itti fayyadamu. Akkaataan itti fayyadamsa jechootaa kun jechama jedhamee beekama. Egaa jechamni gaaleewwanii fi himootni ergaa haala idilee keessatti qabaniin alatti hiika biraa yookiin ergaa biraa akka dabarsan gochuun kan itti fayyadamnudha. Kanaafuu jechama yeroo jennu jechoota lama yookaan sanaa ol fudhannee tokkos ta'uu danda'a. Ergaa hiikni jechoonni nuti fudhannu kun hiika galmee jechootaa keessatti qaban alatti ergaa biraa yeroo itti dabarsuu barbaannu jechama jenneetti waamna jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf nyaara addatti. Jechamni kun jechoota adda addaa nyaaraa fi addatti jedhanirraa ijaarame. Jechoonni kunis hiika adda addaa qabu. Nyaara yeroo jennu rifeensa ija gubbaa jiru jechuudha. Addatti yeroo jennu immoo rifeensa san haadduudhaan haaddachuu jechuudha. Haa ta'u malee jechamni nyaara addatti jedhu kun ergaan inni dabarsu Oromoo biratti kan fudhatama qabu maal jechuudha? Safuu gattee yookaan safuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu jechama nyaara addatti jedhuun safuu gatte akka jechuuti jenneeti ergaa itti dabarsinaa jechuudha. Egaa jechamootni akaakuu adda addaatti qoodamuu danda'u. Isaanis jechamoota qaama namaa bu'uureffatan, jechoota lubbu qabeeyyii bu'uureffatanii hojjetamanii fi jechoota lubbu maleeyyii irratti xiyyeeffatanidha. Jechamootni qaama namaa irratti bu'uureffatan qaama namaa keessa mataa irraa hanga qeensa miilaatti qaama namaa fudhachuudhaan kan dubbatamanidha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne jechamni mataa jabaate jedhu qaama namaa mataa fudhannee jecha mataa jedhutti jabaate jedhurraa kan ijaaramedha. Innis ergaa maal jedhu dabarsa? Mataa jabaate yeroo jedhu tole hin jedhu didaadha jechuudha. Akkanatti ergaa hiika galmee jechootaa qaban alatti ergaa biraa yeroo dabarsuu barbaannu jechama akkanatti fayyadamnu jechuudha. Inni lammaffaan mataatti aanee qaama namaa bu'uureffachuudhaan jechamni nuti ijaaruu dandeenyu gurra guddata jennee jechama kanaan ergaa beekamaadha. Nama beekamaa ta'e tokko inni gurra guddate jennee akkanatti jechamaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo funyaan dhaabe yeroo jennu dallane yookaan aare jechuudhaaf jechama kana itti fayyadamna jechuudha. As keessatti inni jalqabaa mataa, itti aanee gurra, itti aanee funyaan jennee qaama namaa fudhachuudhaan akkanatti jechama ijaaruu dandeenya jechuudha. Ammas qaama namaa keessaa gadi bunee yeroo ilaalu garaa bal'ata. Jechama garaa bal'ata jedhu kana ijaaruu dandeenya. Hiikni isaas maal jechuudha? Garaa bal'ata yeroo jennu obsaadha yookaan obsa qaba, danda'aadha jechuu keenya.
Kan itti aanu immoo dugda narraa qaba. Dugda narraa qaba. Yeroo jennu liqii narraa qabaa jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Liqii keessattuu nama humnaan gargaartee liqii irraa qabdu yookaan namni humnaan si gargaaree liqii sirraa qabu inni dugda narraa qaba jechuudhaan jechama fayyadamnee akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo miila fageeffate. Miila fageeffate. Deeme fagaatee deeme jechuudha. Bade jechuudhaaf jechama miila fageeffate jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni dhumaa immoo qeensaan ejjeta. Qeensaan ejjeta. Of tuula jechuudha yookaan ni boona jechuudhaaf jechama qeensaan ejjeta jedhu kana akkanatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Jechamootni armaan olitti akka fakkeenyaatti fudhanne kun jechamoota qaama namaa fudhachuudhaan ijaaruu dandeenyu jechuudha. Itti fufuudhaan jechamoota lubbu qabeeyyii bu'uureffachuudhaan ijaaraman ilaalla. Isaan kun immoo jechamoota namarraa kan hafe lubbu qabeeyyii biroo bu'uureffachuudhaan amaloota lubbu qabeeyyii sanaa hordofuun kanneen ergaa dabarsanidha. Fakkeenyaaf harree cabbe. Harree cabbe yeroo jennu gatii hin qabdu jechuudhaaf jechama fayyadamnudha. Waraabessa yeroo jennu immoo nyaata yookaan albaadheessa jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Bofa jennee jechamaan amaloota namootni qaban dabarsuudhaaf fakkeenyaaf inni bofa yeroo jennu hamaadha jechuudhaaf jechama akkanatti fayyadamuudhaan dabarsuu dandeenya. Inni itti aanu immoo kannisa quba kaa'e. Kannisa quba kaa'e yeroo jennu namoota hamoo harka seene jechuudha. Namoota hamoo harka seene jechuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Kan biraan immoo funyaan sarii. Funyaan saree yeroo jennu qabbanaawaa yookaan ni qorra jechuudhaaf ergaa jechama fayyadamuudhaan lubbu qabeeyyiidhaan akkanatti dabarsinuudha jechuudha. Deemsa saree yeroo jennu immoo nama jarjaraan deemu yookaan jarjaraa jennee akkanatti hiikuu dandeenya jechuudha. Kana malees jechamootni lubbuu maleeyyii bu'uureffachuudhaan ijaaramuu danda'u. Amala lubbuu maleeyyii kanneen akka bishaanii, qilleensa, ibidda, lafaa fi kan kana fakkaatan fudhachuudhaan ijaaramu jechuudha. Fakkeenyaaf dhadhaa abidda buute. Dhadhaa abidda buute yeroo jennu kan hin deebine. Kan hin deebine jechuudha. Bishaan jige. Bishaan jige yeroo jennu innis kan hin deebine jechuudha. Jirma ta'e. Jirma ta'e yeroo jennu ulfaate jechuudha. Amaloota namaaf kan itti fayyadamu garuu lubbuu maleeyyii fayyadamuudhaan amaloota namaa ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Jirma ta'e yeroo jennu ulfaate jechuudha. Abidda yeroo jennu immoo balaa wayii ibsuudhaaf abidda jennee fayyadamuu dandeenya. Lafaa hin argamu yeroo jennu dhamaatii hedduu barbaada. Dhamaatii hedduu barbaada yookiin hojii guddaa barbaada jechuudha. Inni itti aanu immoo guyyaan itti dukkanaa'e yeroo jennu burjaaja'e yookaan nahee jechuudhaaf itti fayyadamna jechuudha.
Egaa fakkeenyonni armaan olitti ilaalle kun lubbu maleeyyii bu'uureffachuudhaan jechamoota ergaa dabarsanidha. Egaa jechamni kanaa fi kanneen kana fakkaatan fudhachuudhaan ergaa jechoota jechama jennee ijaarre kan hiika isaanii kan galmee jechoota irra jiruun alatti hiika biraa yookaan ergaa biraatti dabarsuudhaaf kanneen itti fayyadamnudha jechuudha. Egaa erga hangana jennee booda gaaffiilee tokko tokko ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Ammallee nu waliin tura. Gaaffiin tokkoffaan namichi balaan konkolaataa irra ga'e du'eetuma ka'e. Namichi balaan konkolaataa irra ga'e du'eetuma ka'e. Jechi jala sararame hiikni isaa kamii kan jedhudha. Jechi jala sararame du'eetuma ka'e kan jedhu kana filannoon A irra jiru boolla diigee ka'e. Baan baay'ee dhukkubsatee fayye. Caan kafanamee turee ka'e. Daan lubbuun keessaa baatee deebite. Kanneen keessaa ergaan jechama kanaa maal jechuudha kan jedhu yeroo ilaalu namichi balaan konkolaataa irra ga'e du'eetuma ka'e yeroo jedhu filannoon A irra jiru boolla diigee ka'e jechuudhaaf kan itti fayyadamnu miti. Namni erga du'ee booda boolla diigee hin ka'u beekamaadha. Inni B irra jiru immoo baay'ee dhukkubsatee fayye jedha. Egaa jechamni du'eetuma ka'e ergaa maaliif dabarsa yeroo jennu baay'ee dhukkubsatee jechuudhaaf Oromoon jechama kana fayyadamee ergaa akkanaa dabarsa jechuudha. Baay'ee dhukkubsatee jechuudhaaf sanaan booda fayyee jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Kanaafuu deebiin isaa baa ta'a. Caa yeroo ilaallu kafanamee ture ka'e. Erga du'ee kafanamee booda hin ka'u. Inni daa irra jiru immoo lubbuun keessaa baatee deebitee jira. Kunis deebisaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaa irra jiru immoo nama ayyaantoleessa akka keetii hin agarree jedha. Nama ayyaantoleessa yookaan ayyaantoleessa akka keetii hin agarre. Kan jala sararame ayyaantoleessa jedha. A ayyaanni itti bu'ee. B gara balleessa. C kan milkii qabu. D nama qajeelaa. As keessaa deebiin sirrii isa kamii kan jedhu yeroo ilaalu A irratti ayyaantoleessa kan jedhu kun Aan maal jedha? Ayyaanni itti bu'ee. Ayyaana tolaa fi ayyaanni itti bu'een hiika garaagaraati. Kunis deebii ta'uu hin danda'u. Baan gara balleessa jedha. Kunis deebisaa ta'uu hin danda'u. Gara balleessa akka armaan olitti ilaallisan jechama armaan olitti akka fakkeenyaatti fudhanneedhaan garaa bal'ata kan jedhu obsa qaba jechuudha. Kanaafuu ayyaana toleessaa wajjin kan hin deemne jechuudha. Inni caa irra jiru immoo kan milkii qabu jedha. Kanaafuu ayyaana toleessa jechuun nama milkii qabu ibsuudhaaf jechama itti fayyadamudha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa kan caa irra jiru jechuudha. Inni sadaffaan immoo gammachuun biyya jijjiirrannaan dhiiga godhate. Gammachuun biyya jijjiirrannaan dhiiga godhate. Jechamni jala sararame dhiiga godhate jedha. Hiikni isaa maalii kan jedhu filannoo kanneen keessaa filanna jechuudha. A dhiiga dabale. B ni dhukkubsate. C foon nyaate. D immoo bifa baase. Jechamni dhiiga godhate jedhu
as keessaa hiikni isaa sirriin isa kamii kan jedhu yeroo ilaallu dhiiga godhate yeroo jennu dhiiga dabalee hiikni kun sirrii hin ta'u hima nuti fayyadamne waliin kan adeemu miti jechuudha. Baan immoo dhiiga godhatee fi ni dhukkubsateen hiika wal fakkaataa qabaachuu hin danda'anii. Caan foon nyaate jedha. Kunis jechama dhiiga godhate jedhuuf hiika ta'uu hin danda'u. Isa addaa irra jiru yeroo ilaallu immoo gammachuun biyya jijjiirrannaan dhiiga godhate yeroo jedhu bifa baase jechuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Kanaafuu deebiin isaa filannoo daa irra jiru kana jechuudha. Gaaffiin inni afuraffaan obsaan hiriyaan isaa gaafa rakkatu cinaacha qabeef. Obsaan hiriyaan isaa gaafa rakkatu cinaacha qabeef. Jechamni jala sararame cinaacha qabeef jedha. Hiikni isaa inni sirriin filannoo kanneen keessaa isa kam kan jedhu ilaalla. A irratti ilma isaa qabeef. B qaama isaa utube. C isa gargaare. D immoo hunduu deebiidha jedha. Kanaafuu cinaacha qabeef yeroo jennu hima guutuu isaa yeroo dubbisu obsaan hiriyaan isaa gaafa rakkatu cinaacha qabeef jedha. Rakkina keessaa baasii jechuudhaaf jechama itti fayyadamnudha. Kanaafuu deebiin isaa isa gargaare kan jedhu kan filannoo C irra jiru ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaa Magarsaan arraba qallata. Magarsaan arraba qallata. Jechamni jala sararame arraba qallata kan jedhudha. Hiikni isaa inni sirriin isa kami kan jedhu yeroo ilaallu A irratti haasaa tolaa. Baan ni gingisa. Caan ni aarifata. Daan oduu jaalata jedha. As keessaa arraba qallata kan jedhu deebiin yookaan hiikni inni sirriin kamii kan jedhu yeroo ilaallu haasaa tolaa jedha. Kuni sirrii miti. Arraba qallata kan jedhu waliin ni gingisaa kan jedhu kan baay'irra jiru yeroo ilaallus kunis hiika isaa sirrii ta'uu hin danda'u. Caan immoo ni aarifata jedha. Kunis hiika sirrii ta'uu hin danda'u. Daan immoo oduu jaalata jedha. Namni arraba qallata jedhamu kun nama haasaa fedhu kan oduu jaalatu jechuudha. Kanaafuu filannoon daa'irra jiru oduu jaalata kan jedhu kun deebii isa sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Egaa gara dhumaatti yeroo dannu immoo gaaffii qabna. Gaaffii kana ilaaltanii koomentii irratti deebii isa sirrii nu barreessitu jechuudha. Gaaffiin isaa akkana jedha. Gammachuun arraba hin qabu. Gammachuun arraba hin qabu. Jechi jala sararame yookaan jechamni jala sararame arraba hin qabu jedha. Hiika jechama kanaa isa sirrii koomentii jala jiru kanarratti nuuf barreessitu. Viidiyoo keenya kanarra asirratti xumurra. Torban dhufu viidiyoo birootiin hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Galatooma. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne.